jedhu nakki akkasitti illee sin beeknu hojii keerratti akkasitti sin beeknu akkasilaatti si beeknu hin beekta jechuudha gama biraatti itti dhufnaasaa keessatti hojii keetii wal qabate maaliif akka akkasittiin hammeenyaan hojjettu sitti dhufna diraamaa garaagaraa irratti hammeenya kan kee baay'ee garaa jabaattaa dhuguma nama kanaati moo miti kan jedhus nutti himtaa gara booda tarii namni kaka'umsa si ta'e jira hojii keetiifati hojiitti seentu akka nama kanaan ta'attee naannatti fakkeenyummaadhaan fudhatu jira hojii aartii keessatti. An hojii aartii calqaba yemmuu ilaalu baadiyyaadhaa dhufee yaa magaalaa keessatti guddadhe yemmuu ilaalu waa'ee diraamaa kana keessi koo barbaada garuu waan akkas ta'u natti fakkaatu maaliif amalli koo fi hojiin achirratti hojjetamu tokko miti gaasonni waltajjiirra baanii hojjetu anoo silaa diinka keessaa ba'ee ta'u akkana namaan wajjin haasa'uu hin danda'u akkam godhee hojjeta kanaafuu hawwii isaatu hin qabu duraan. Innaa itti seentu yeroo jalqaba keessattuu akkuma ammattu waan uummata biraa gahu hojjechuun itti gaafatamummaa guddaadha. Waltajjiirra baatee tiyaatira keessattuu waltajjiirratti kan agarsiistu diraamaas taanaan sirriitti qophooftee hojjetta. Jalqabannaa hojii kanatti seentu miira akkamiitu ture ammam si rakkiseera keessattuu hojiin jalqaba. Calqaba irratti akkanatti gadi ba'ee dubbachuudhaaf baay'ee nan saalfadha nan sodaadha nan siqiqe keessattuu waa'ee aartii kanatti calqaba yommuu galu akka tasaan beeksisni ba'e hojii barbaade yommuu deemu jechuudha. Beeksisni aadaa fi turizimii Oromiyaa irraa leenjii ji'a 3 kennina waa'ee aartii irratti kan jedhu argine achumaan galmaa'ee itti fufe amma achi keessatti otoo nu barsiisanuu obbo Diimaa Barraa jiru amma duuban taa'an akka namni na agarre duuban taa'aa duuba sanii edaasaan akka namni sodaadhu baraniiru duuba sanii ba'anii kottubee akka mirga dubartootaa maal akka ta'e haasa'e asitti naan jedha malumatti godhee waaqayyoo ta'uu isaan manarraa gombisee maal qabu guyyaan itti jira barbaanneen akkasittis immoo gadi baasaniitu dubbadhu naan jedhu jedhee siyyaan akkanumatti baradhee yeroo sana yeroo dhumatti dabarsee hafuufanii leenjiin isinii kennamee ture jechuudha nama fedhii qaban hunda keessaniif yeroo isaan gaaf sana baatee dubbatteetta waltajjii irratti. Ta'ee xiqqoo nan dubbadha yoo sun maal na hudha na'aara deebii taa'e naan jedhu borus immoo na baasu iftaanis akkasumatti na baasu otuma jedhanu anis isa keessaa ba'ee tiyaatirri sun eebbifame saniin booda tiyaatira akkan hojjedhu naa kennan. Hojiin keenya jalqabaa maalidha tuma dubbanna? Hojiin keenya jalqabaa Daawitii Jireenyaa jedhama achi keessatti akka aadde bashuu ta'e tanaan hojjedha. Daawitii Jireenyaa kan waldaa misooma Oromiyaa uummata waa'ee misoomaa irratti keessattuu naannoftanii hojjetan fakkaatan. Waa'ee mana barumsaa, waa'ee fayyaa irra naannofnee godinaalee Oromiyaa mara irratti naannofnee agarsiisneerra. Akkam ture fudhatamni tiyaatirri sun qabu? Baay'ee nama gammachiisa. Baay'ees nama boonchisa, baay'ees nama kufalchiisa, waa hedduu of keessaa qaba. Na ji'a 3 naannofne isaan. Ji'a 3 naannofne achiin booda asitti deebinee asittis bakka murtaa'e agarsiisnee amma sanaan booda irratti immoo gumaa han jedhamu naa kennan. Innis tiyaatira. Inni immoo faallaa kanaati. Aadde Bashuun gara laafettiidha. Kan boo'ee wajjin boochi kan gammadee wajjin gammaddi. Gara laafummaadhaan hojjechuu jalqabde jechuudha. Gara laafummaan hin jalqabe. Akkamitti gara laaftee hojjechuurraa gara hammeenyaatti dhufuun hin ulfaatu? Amaanatti hin ulfaanne. Hin hojjettu naan jedhanii ijoollemti na wajjin hojjetanu ishiin gara laafummaa sana malee isa gara jabeenya kana dandeesseen baaftuu jedhan. Jennaan mee kenninee fi laallaa yoo dadhabde nama biraatti kenninaa jedhan. Ani hoggasuu maana jalaan turre. Inna directiin godhan sanas nadhiisanii warra kaanii directii godhu. Anaan na agarsiisa waan jedhuun mee hojjedhu naan jedhu. Anaan immoo wanta sanan baasneef na didanii jedhee garaan na hammaata ture. Edaa sana hojiisu hojjetamee fiira. Sirumayyuu isa Aadde Bashuu sana caalaa inni kun immoo ba'ee dammashii jedhama achirratti gumaarratti. Kanaaf isuma gara jabeenyaan hojjechuutti hafte jechuudha sana booda. Achumaan ani jaaladhee miti gamaalan godha. Warra barreessuu fi warra qopheessuu isuma deddeebisanii naa kennu televezyiinii irrattis reediyoo irrattis isuma irratti deddeebisan. Tole nuuf namaa hojii kee tokkoon gara boodaatti dhufna. Isas hordofaa taasifna. Ijoollummaa keetti nama akkamii turte ati daa'ima akkamii turte innaa
guddattee ijoollummaa keetti maal yaadatta? Amala keessattuu amala keetii wal qabate nama akkamii turteeti? Daa'imummaa kooti namalli koo namaanis waliin loluu gadi ba'eessi nama wajjin haasaas hin baay'isu diinquma keessan taa'aa hojiidhuma manaan hojjedhaa gadi ba'ii nama wajjin taphadhoo naan jettellee harmeen koo gadi hin ba'u isaanuma wajjin illee baay'ee naasa'u nan sodaadha yeroo hunda diinqa keessan taa'a achumaan karaa magaalattiin galee daa'imummaa keessummaan dhufes gadi hin baatu jechuudha. Hin ba'u nan sodaadha maaliif akka ta'e mooji amma garuu amma waltajjiirra baanaan silaa hojiin kee dhugaadha amma wanta nu godhu tokko jira keessattuu itti dhufna amma waa'ee hojii kee haasa'u egaa akkuma sila kaafne bilbilaaf ergaa gabaabaan yaada hordoftoota keenyaan fudhanna amma bilbila tokko arganneerra. Hello. 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 Akkam jirtu? Nagaadha fayyaa keessanii? Eenyu eessaanuu bilbiltu? Ana akaadimii barsiisaa Kuubaa Dhaabaa Sallaarree. Kuubaa? Tole. Barsiisaa Kuubaa. Tole maanni yaadni keessan yookaan gaaffii Abbabachiif? Gaaffiidha jechuun haadhufuu kana irratti keessummaa kana wanti gaafachuu barbaadu. Yeroo diraamaa dhiyeessitutti kun hin boci sirriitti ba'u. Akkamitti garaa jabaatanii yookiin eessumaa dhufaa himmaan kuni? Eessaa dhufaatii jechuu barbaadetanii. Yeroo sana horiin isaa xiqqummaa irraa kaasanii akka barri isaanii baay'ee jechuun hojii kana keessa turanii yeroo akkamitti akkas ta'uu danda'a kan jedhu barbaade. Tole kunillee gaaffii kooti anis gaaffii kana qaba. Nu deebisti booda kan biraa jiraa? Kan biraan jiru kanaaf jajjabaatu waaqayyo si haa jabeessu waaqayyo hojii haa ta'u jechuun hin barbaade. Tole baay'ee galatoomaa waan nu bilbiltaniif. Tole naasa'u. Amayyuun finne kolfaara mannaa bilbilu. Awwachuuf jedhu dhuguma garuu gaaffii cimaadha gaaffii nama keenu. Sila sii kaaseen ture keessattuu gara laafummaa irraa ammeenyatti naa dhuftu waan garaa garaati. Ijoollummaa keetti immoo qaaniin akka jirus kaasteetta. Waltajjii irratti immoo amma hojii kennaa laallu keessattuu ofitti amanamummaa olaanaadhaan hojjette hojii kee. Qaanirraa gara ofitti amanamummaatti dhufuun mataansaa ammamsitti fudhateera sana fiduudhaan. Anaan baay'ee na gammachiisa nama akkanaa ta'uun koo maaliif iddoo sanarraa amala san tokkosumaan jijjiirame amma garuu eessattuu waan feete dubbadhu akkana hoonaan jette isa waltajjii sanarra garuu amma akkana hin daanatti dubbadhu. Onneen qabu. Isa tokko nama tokko taatee haasofte jechuudha. Isumaan waltajjii irratti haasa'u sanarratti onnee qaba sirriitti. Sirriitti tuyaatti qophooftee baatuudhaaf maalirraa maddee akkamittiin si dhufuu dandeessu? Ani hojii sana hammeenyas haa ta'u gara laafummaas haa ta'u yommuu naa kennamu ofii miti kanan ta'u nama sanadha. Amma fakkeenyaaf gara laafettii suni nama akkamiiti kaaraaktarii ishiidhaa kenname sun gara laafettiidha taanaan niituma sanan sammuu koo keessatti ishuma ol kaa'a. Hamtuus taanaan nama hamtuu sanan sammuu koo keessa ol kaa'a. Saneen achitti ani ofii yaadadheen beeku hin naannoo. Itti dhufna waa'ee sana utuma asumnamee hordoftoonni keenyaas waa'ee hojii keetii duubatti deebi'anii haa yaadataniiti. Hojiiwwan ati hojjette keessattuu kan ati hin irraanfanne jedhee yaadu tokko jira imaanaa. Achirratti amallee amma haasa'aa jiru sirriitti hin mul'ata gara jabeenyi kee haadha biddeenaa taatee naa hojjettu jechuudha. Gara jabeenyi kana fakkaatu keessattuu hojii aartii keessatti akkamittiin akka dhufus ilaalla. Hordoftoota keenya isaa affeerree deebina nutis sana booda immoo wantoota hafan irratti taasifna. Mee hojii ishee kana sin affeerree deebina hordoftoota keenyaa sinis nu faana tura. Isheen san beektu warri dureessa jedhan abbaa wajjin galgalaa fi ganama akkamitti wal butu mucaa wajjiniin fuutu malee jedhanii kaadhimmataniif kanarra mucaan utuma gubatu annan baradha malee hin fuudhu jedha. Kanarraa ta'uun qabu jedhee abbaa wajjinatu mormanu kana amanne
Annaa maaloo yoo baafate jedhe funyoodhuma manaa fuudhee deeme laaftuu sanarratti rarraate jedhan maal biyyeen ijoollee lamma kawarii tolenge maasa yoo fuudhenne baratee eessa otoo fuudhe baaduu baate yoo ta'e yaala farda haarreetti haasee duute akka fudhatu tuni micayyima sana otoo narraa fudhateetu yaada jaallu duuti gaarii malee hamaan argu duuti mana waaqatti sirrakkisa jira baasuni kanaaf rabbittidha waaqayyo gaarii makkasatu biyya lafaarra uumeera ta'e hamaan hin jiru gaanachuma kunarra akkasumaan jedha malee isaanoo maqaa koo tolchan deemtuu na taasisanii gara laafettummaa kooti Niitiin akkatti alas kun waraada xiyyaakatu injiraa gurgurtaan argisiisni isheen kanaaf immoo haadha teenyaa ishee abgatuu qabnu anis barattee kaayyoon barbaaduun galmaan qe'e horii miti kana caalayyuu ga'uu dandeenya si gara barumsa keessatti itti fufta anuutii jira Aku kan ture, sorry dah bisa. Tell me what you makan orang agar ture. Aku kriminal semata tadi tu, sana nak semata tadi tiga nama anak tu. Biar juga. Saya bukan dia tu yang mantan. Sirmi Sirmi Bisa pilih jenis nanti. Itu pakai apa? Nanti dah aku yakin. Maka aku bushese. Itu. Hojjet tu sani hata urian. Amma boda mana go. Ana tuwe. Kado. Minta. Ya Rabbi ma rabba kuna. Ila boda. Amma boda. Yona raka de saya. Kana boda na tuwe ka. Rabbi sina. Bareechu jinkee kan fakkaatama kolfaatuma waliin ilaalaa turre garuu maanni anniisaan akkasitti hammeenyaaf dhufu kun eessaa dhufu hojii irratti? Ani yeroo baay'ee namoota akkana hordofuun jaalladha. Namoota hammeenya akkana hojjetan maaliif hojjetu maaliif hammaatu kan jedhu yeroo hunda na aarsa. Waan gaarii gochuun homaa nama godhu nama ajjeesu garuu maaliif uumamumaan akkanatti hamtuu ta'u kan jedhu san nan hordofa nama akkanaa kan. Yommuu san immoo isaanii nan yaadadha. Isaanis na keessa jiru uumamumaan egaa ani nama sana keessa lafa jedhu. Amma miira innaa akkasitiin hammeenyaan hojjettu keessa keetii miira akkanaa jira innaa ofuma keetiin ofii keetii yaaddu miira akkanaa akkamittiin amma fakkeenyaaf gammaduun salphaa ta'uu danda'a. Kolfuun salphaa ta'uu danda'a. Akkasitiin hammaachuun garuu ulfaata ta'uu danda'u keessa keetiin naamu. Ta'u anaaf hin ta'u. Anaaf hin ta'u. Maaliif fakkaatti dhuma sana taanaan hamtuudhuma akkasii naa kennan taanaan nama akkasitti taanaan niititti maal gooti? Ijoollee ishii foo maalii yaaddi? Kaanii foo maalii yaaddi? Haadha biddeenaa tana coo kanaaf amma ishiin ilaalcha gaarii hin qabdu waan gaariis hojjettee waan hamaas hojjettee ishii dhafuma keessi ishii sanu kanaafuu na ishee argite itti ka'a. Baay'ee garuu sirriitti hojjettee asirratti agarsiiste hammeenyaa naannoo sana jiru. Namni diraamaa kanaan dura ilaalee seensi irraanfatudha yaadamuyyuu keessatti miiraatti waan sana ittiin hojjetu irraa ka'e. Haati ishiin himtuu jechuudha amma haati icoo tana haati obsee jechuun mabeet tolosaat hojjete bakka kana. Haati ishii naa bilbilan yeroo diraamaan kun darbu maaluma si godhee abdee si jaaladhaan ture garuu intalatu hanguddisi ana kan laateefoo ana hanguddisi ana atumti maali han ta'edha mucoo kana. Kanatti reebnaan jedhanii isuma dhugaa ba'u kanaaf immoo maafitti limne diraamaa akka ta'e maafiin ati sirriitti gorsine jennaan itti meera deddeeboo dubbiseettee bilbila wanti na fidde. Filannoo kanaatti dhufna gara boodaas haasaa keenya keessatti gidduutti immoo bilbila fudhannee deemnaa. Heloo. Heloo. Akkam jirtu? Jirma galata rabbii. Nagaadha eenyu? Artist Beeshii Raggaasaa jedhamu. Beeshii Raggaasaa? Nagaadha ishee? Jirma galata rabbii. Kunuun egaa babeechi mudannoo ishee nutti himaa jirti. Atis immoo nu bilbiluun kee gaariidha. Keessattuu waan baay'ee waan waliin hojjettaniif. Nuu kaasatis waan yaadattu keessan. Yaaduma kan abbee. Wanta baay'ee jira. Mee nutti waan jiru keessaa nutti hime. Ilalaan anaaf abbabeetti.
wanta baay'ee dabarsee abbabachi immoo yeroo hunda hamtuu taatee hojjette. Hamtuu taatee naa hojjettu namni hundi hamtuu akka taate ishii beeka. Akka tasaa naannoo kaasaa itti seenaa deemnu anaaf ishiin waliin tokko warra duduba deemaa jiran fuuldura deemaa jiran. Asumaan yaamanii raawwataniiti. Daandiraa kanaan ishii keessaa nagaaleessudha jedhamti. Isheedhaan jedhanii. Jennaani maaliif akkana jettaanii jennaani yeroo hunda haadhaan isheenii taate yeroo hunda ennaa dubartii ijoollee dubartii wannoo jedhu argamu yeroo argina. Waan kana ta'eef bakkuma ishee kiyyaan ishee yeroo hunda hamtuudha isheen jedhu. Akkamitti addaan qabdeereeti? Ani jenna laachii boorsaa koo akkasii mootii. Jechuun ga'een ishiidhaa kennamee hojjaatan waan ta'eef malee abbabachi akkanaa mootii. Lafatti yoo laaltuu fi aartiidhaan ishii aartii sanii bareechuu fi miidhagsuu fi taatee hojjetti malee ishiin hamtuudha mootii. Baay'ee nama gaariidha. Ani baay'ee wajjin dabartee baay'ee wajjin guddate jechuu hin dandeenye. Tole ishee. Addaan qabu. Jalattiin kolfaniitii kanaafanii immoo waliin waan akkasitti immoo anaaf ishiin reediyoo faana hojjennaa jiru. Reediyoo faana hojjennee galgaleetti. Diraamaa raadiyoo jechuudha. Diraamaa raadiyoo jechuudha. Achi hojjennee ennaa baanuu jechuudha. Warri sarbiisii ishiin geessinan jedhanii sarbiisii akka tasaa sarbiisii nu jala ba'ee jiru. Abbeetu akkamitti galan jedhee akkatti galu qabna abbitti galma faana deemnaa jedhu. Ati akka tasaa yana kan itti qabame feessaarii wayii jedhu. Feessaarii kan itti dhagaa gurrate bookaa ta'u. Maal boqotuu fi jedhaan. Achi kan taane reediyoo faana. Reediyoo faana dhaataanee siyaasaa jiru. Namni bukkee gaara jiru gara sa'aatii shayyaa kana hin taane namni karaa jiru tokko tokko wayii kadhatu wayii maali wayii gadhee deema malee hojii jiru. Tokko kan shagaa darbatu. Nama karaa irratti arguu jedhan. Kareeshi amma mudannoon akkanaa jiraachuu danda'a hojii keessa waan baay'ee qabaachuu dandeessu. Gaaffii tokko si gaafamee ishee. Hojii ishee keessattuu hojii irratti isheen dandeettiin isheen qabdu cina ishee keessaa isa kamiin sirriitti jaalattaafate. Ishiin baay'ee qilxuudha. Wanni ishiidhaa kenname san haatee fakkaatee hojjeta. Jechuun ishiirraa wanta baay'ee barate jechuudha. Qilxuudha. Baay'ee akka ishiin duramaan ishiidhaa kenname yeroo hunda hamtuudha. Akka hamtuu kan hin taane ishiin gara laafeettiidha. Nama gaariidha. Nama hundaatti baay'ee qilxuudha ishii. Sirriitti hojjetti. Tole isheen. Baay'ee si galateeffanna. Turaan baay'ee kaasni gaariidha garuu warra kaanis keessummeessu keessa si galateeffanna. Siga. Saaxila na baasuufi siga. Samaatis galatuudha. Ishee taasisuun waan baay'ee nu taasisa. Baay'ee waamti dhaggeeffatu. Garuu duruma mudannoon keenya baay'een isaa akkuma diraamaa irratti ilaalan sakaaniin baay'ee waan nama kofalchiisu baay'ee qabda. Maal godhu yeroo sana yoo callisnee yoo deemne
حتى اللي تشبه هيدو تجرس عندي ميرا ati maratu fakkaate waan galuuf maratu fakkaate lagamel ishiin fuudhanii ishiin na sodaatterti kana akkamalee laara godhu laara gadaa maarikan jedhu raag hunduu sirba amma shi tiitii laara gattee lalaalti la sodaatte eegaa boonjeen musuksuksuksukti akkasuma godhe lagaamana deemte gaano kolsiisa waayee waan akkana gara wadaas nu taasisuu dandeessa. Gara hojii keetti deebinee gaafa hojjeta keessa kan amma ishiin taasisus jira. Raadiyoo sin hojjetta, tiyaatira sin hojjetta, fiilmii sin hojjetta, taphoota gaggabaaboo sin hojjetta. Kana keessaa garuu gara hojii keetti deebinee kan ani yaadadhu keessaa tokko diraamaa baay'ee dheeraa kan reediyoo miidiyaa irratti hojjetteetta. Adda darbee miti yoon dorgoma adda darbee taate sanyoo abbaa bulloo taate diraamaa sana irratti keessattuu ammoo dhaggeeffattoota biratti wanti beekamu jira akkaataan ati ittiin hojjettu sun jechuudha. Diraamaa raadiyoo hojjechuun siif keessattuu akkamidha kan diraamaa televezyiinii fi kanneen kan faana wal bira qabdu. Warra hojjette keessaa isa kamtu irra sirriitti sitti tola? Reediyoo fi diraamaan televezyiinii garaagarummaa qaba. Diraamaan televezyiinii aktii fi akshinii keessan mul'ista, gochaa mul'ista. Dubbachuus waattu gochaa waa hedduu mul'ista. Reediyoo irratti garuu garaagarummaa kan ta'u gocha sana jechaa mul'ista. Jechaan akka dhaggeeffattoonni sun dhaga'anitti hojjetta. Maaliif amma wanti ta'e si jalaa kufe taanaan kufuusaa sagalee sana dhaga'uu qaba uummanni. Wanti kufuusaa sagalee isaa dhaga'amuu qaba. Yoo kan iyyus ta'e wanti iyyus dhaga'amuu qaba. Televezyiinii irratti garuu wanti kufuusaa mul'ateera ijaan rakkina qabu garaagarummaa qaba. Isa eeggattee akkuma ta'e sana gocha sagaleedhaan jecha afaanitiin gurra uummataa keessa galchuu qabda. Kan TV irratti irra caala maal irratti xiyyeeffatu? Kan televezyiinii irratti xiyyeeffannoon guddaa maalidha? Ashii xiyyeeffannoon guddaa ashii. Masaa qabaasaa sana irratti ija babaasee kanatti namichi keessatti keessaa baasan. Waan akkanaa jechuudha caala. Kana bareechi itti deebina baay'ee haasofna waa'ee kana. Gidduutti garuu sirba tokko isheenis hordoftoota keenya saffeerra deema. Filannoo makkeetiin sirba Tsaggaayee Daandanaa qopheessineerra. Sirba sana Oromoon Horii Bobbaasii kan jedhu. Akka jaalattu natti hin jeetta sirba sana. Sirba sana sirba kanaan xinnoo turreetti immoo deebina. Hordoftoota keenya ammas qophii manaa dhufu akkumatti dhufetti jira. Bilbilaaf ergaa gabaabaan yaada keessan biraan ga'uu dandeessu. Ammas nu faana ta'a. Keessumaa keenya kanaaf yeroo Maammaan tamirraa eegalte. isinis yaadaaf gaaffii qabdan bilbilaaf ergaa gabaabaan nu biraan ga'uu dandeessu. Abbabech waa'ee diraamaa, tiyaatira, fiilmii kaasaa turre. Isaan kana keessaa kamtu irra caalaa sitti tola? Gammachiisa wanti hundumtuu maaliif hojjettee ilaalama amma fedhes ta'u ilaalama inni fiilmii sun immoo inni dhamaataa inni hojjettaa qofa kan fiilmii jechuudha. Inni ishii uummata keenya irratti maramne isa fudhatama argachuudha. Amma akka fudhatama argatu isaaf abjootiin kutee tattaafachuutti jira jechuudha. Isa sakkuma televezyiinii kanatti akka ilaala. Itti gaafatamummaa guddaa akka jirtanis nama baadhaan keessattuu diraamaa
afaan oromoo sirriitti uummata biratti akka jaallatamu gochuu keessatti namoota gahee guddaa keessaa tokko ta'e kan fiilmis akkasuma jechuudha. Amma gara fuulduraa fiilmiin keenyas akkami sirriitti hojjetu gochuu keessatti itti gaafatamummaan isinirra jira. Gara sanattis seentanii sochoosuu qabdu jechuudha. Industirii fiilmii keenya kan akkamii sirriitti cimee beekamu gochuu keessatti. Itti duubatti hin jenne nama dhama'aati jirra, inni hojjechaati jirra, qooshii komii hin qabu uummata keenya baay'ee. Maaliif akkuma televizyiinii diraamaa televizyiinii ilaalan kanatti otoo fiilmis ni ilaalanii nuti isin guddannaan walmalee maal qabna yoo isaan nu ilaalan yoo isaan nu guddisan kan nutis guddachuu dandeenya. Tattaafachaati jirra nama dhamaan maal fiilmii hedduu ba'een waadaan ba'eeraa, handariin ba'eeraa, waa hedduutu jira fiilmii baay'ee jira garuu uummanni keenya galee ilaalu maaliif akka ta'e ilaalu galuugaa uummatuma gaafadha isa maaliif akka isaan ilaalu. Yaada tokkotu jira ta'ee tokko wanti hojjetamu sadarkaa isaa eeggatee hojjetamuu akka qabu yaadni qabu jira. Akka tamanaan jettutti immoo nuti kunillee amma humna keenya sadiitti hojjechaa jira. Isuma hojjenne nurraa jajjabeessaati kan caala bareechaa deemnaadha yaadni. Fidhanne hin calqabamne hedduutu jira hadhumuu miti. Nuti barreessaa dhabnee qopheessaa dhabnee yookiin hojjetu dhabneeti miti. Garuu xiqqoo ishee abdiin kutachiisaa kan jiru ilaalcha jirudha. Maaliif fiilmicha kan hin laallanne maaliif seenanii akka fiilmii isa kaanii hin laallee hin barre. Waan akkanaa gara fuulduraatti walumaan hojjenna mari'achaa hojjenna. Nutis gahee keessaa qabna akka uummanni ilaaluu barsiisuu keessatti. Isinis hojii gaarii uummata biraan gahu uummanni immoo hojii sana qabeenyummaan isaa kan waliin waan ta'eef ilaalanii wal jabeessaa deemuun barbaachisaadha. Wanti itti tolleef yoo jiraate fiilmii keessaa kun nuti tollee kana folleessaa kana sirreessaa jedhanii otoo nutti himanne hin fudhanna nuti. Garuu yaada akkasiis namni nuu kennes hin jiru. Bisidii adda addaatis immoo wa'aa gurguramu koppii gurgurama. Kanaafuu dhamaanee lafumatti jechuudha. Wanta argannu hin jiru wanti itti gammannu hin jiru. Uummata keenya gammachiisuudha garuu kun inni dhamaanaa inni jirra abdiin kutanne nuuf abdiin kutanne yooyyuu. Hojiin keessan baay'een isaa kan nama jajjabeessudha. Kana booda immoo walumaan keessattuu walta'iinsaan hojjechuun baay'ee barbaachisaadha kanarratti. Ammas taanaan nama abdii kutte miti. Ammas taanaan hojii kana keessatti ciminaan hojjechaa jirtaati. Tolee agarachee gara wanni itti haadhifamu hojii naa hojjettu egaa tuutaan hojjetamu hojinaatti keessatti diraamaa fiilmii isaa ta'e tiyaatirii barreessaan jira daayirektarri jira qopheessaan ni jiraata keessammoo waan sitti himame fudhachuu irratti akka baay'ee cimsitaa fudhatamee gadi fudhee waan sitti himame sirriitti dubbistee waan dubbiste sirriitti agarsiisuu irratti waa hubachuu irratti cimaa akka qabdu dhageessa. Kun akkamitti dhufuu danda'a? Wanti tokko naa kenname na cinqa. Waan sana amman fiixaan baasu sammuun koo boqonnaan argatu. Wanta sana irratti itti yaadee itti dhama'ee galmaan gahu. Kanaafuu Kam jirtu? Nagaa akkam? Eenyu jennu? Sagalee kee bartee jaalladhaa nagaadhaa fayyaadhaa fayyaa waa'ima hojii aartii kana hawaasonni nuti galteef bilbilaan kaasneerra waan baay'ee kaasaa turre sifaanis immoo hojjettaniitti keessatti indiviidwaa jirti eeyyamee waan ammaatti dhageessirraas ka'iitii waan beektu nutti nu dandeessa Abbabechi. Fayyaa galata rabbii asirree koo fayyaa keeti fayyaa galata rabbii.
beellama handhuuratu beellama kabachiisu baay'ee naamusa ajjeechaa naamusni kun immoo hundee diraamaati hundee hojii nagara inni immoo waan guddaan bakka kanaa kan jaala maali waan naamusa hojjeteefini takkatti maaltu ane wana manjam lamaatu ane yeroo hunda takkatti maal jan gu takka jammaa jan takka gu jammaa janaani akka duro wal diraside akka duro wani ka tokko deni ta farba akka duro to man ko tite ko jire kan ini ko wani ara kala ke ne ta ini ko dala wani ku ta na wala ka ki mu kan ko yo mai ni ka ta ga mali abare ke ga ni ni ko ni mo ta ki ga ni ta ki ta na ku ji ni ba ni ku Lalu kita tahu, kita tahu, kita lihat ini kita tahu. Apa maksudnya? Ini kan yang kita ambil dari tujuan itu mana? Ini kan mana itu dulu juga. Ini kan mana itu dulu cuma di kita kata ini. Mana tak kata itu? Ala kita sahaja berarti pastinya ilmu lagi. Dua orang, dua orang dan sama. Ini sama kata ini. Akan Kesan, berarti apa begitu? Ini mengatakan apa begitu sekali? Bukan di rumah ada di dua orang rumah ada sekali apa begitu? Sama dalam kehidupan. That's the first point. Ini, namusa mungkin orang banyak rumah banyak. Ini nama apa untuk kamu berbuat apa? Abbas akan kejutan berbuat Ujir Mula Tamani di Australia. Karena Abdi Amdali Iskubi Jabatu Mangku Arrono Bolivani Tahap Jabatu Iskubi Dan. Ulfaat Nasri ulfaat. Tutu baay'ee somni gaarii ture Nasir garuu kanneen keessummeessuunis jira gara booda waan ta'eef siinsi baay'ee sagalateeffannaa. Ulfaadhu waan nu bilbilteef. Gara baay'ee dhageenyarra keessattuu wanti ammanni kaase keessa sirriitti waan sitti himame sana kan kootetti fudhattee jechuudha. Sarratti dhagaa kanneen kaanirraa kan garaagarummaan kee hojiin keessa immoo kan garaagarummaa uumu kan godhe akka ta'edha kan inni itti hime. Kan silas nuti kaasaa turre waa'ee kanaa jechuudha. Dhimman silasii kaasatti adeemu waa'ee na hojjettu waan daareektarii siin jedhe fudhattee hojjechuu irratti kanneen si faana hojjetan taatu kaan faana hojjechuu irratti waliigalteen ati qabdu akka jiru nan beeka. Garuu immoo Abbabech akka waltajjii irraa miti nama faana haasoftuu keessattuu baay'ee haasoftu. Baay'ee hojjettu malee akkas teessee nama faana keessattuu dubbiin haasa'amu sirriitti hammaatinnaan mormiin jiraannaan obsan qabduudha. Sirriidha. Akkam baay'ee kanaa miti. Sirriidha. Ani haasaa baay'ee waan taasa'an nan nuffisiisa. Kan biraatiin miti amma taaksii keessa akka kana yommuu deemnu namoonni hedduu si cinaa taa'anii waa tokko tokko haasa'u. Inni haasa'anii daandii dheeraa namni deemuu ta'e akka nama mugeetan ciisa. Maaliif namni sun kanarraa taa'u? Xiqqinnoon shi nan haasa'a. Sana booda natti baay'ate taana nan nuffisiisa hin jaaladhu. Gaddas hin jaaladhu. Yeroo baay'ee cinqiin jirutti hin turu'an. Ishiinuu kanaan wal falmina yeroo mara
ishiin immoo wanna ciiftuu kanaa deemuu jaalatti ebelu jee ebelu maalii jetti nan deema garuu achi deemee kan jaaladhu danda'a boo ta'e amboo musoo ta'e kan awwaala musoo ta'e nan awwaala amma danda'utti nan godha garuu wanna tokko taane tokko badaa jala taa'etu wuu jaaladhu. Nagaleera qolichi amma hojii keessaa amma tokko laallee deemna. Hojii kana laallee sana booda waa'ee ati irratti hojjettee sinaa sunna waa'ee draamaa keetii nu hordoftoota keenyaaf illee deemna hojii kana. Sakana monara lukman fakkaata. Egaa waan garaagaraa hojjechuu irratti jabdis gammachuu hojjechuun siif rakkoo akka hin taane maqaasteetta. Wanta nama si kaasu maali kanaa wal qabatee amma wantoota ati hojjettu keessaa. Atis keessuma akka tabi'anii ICDC. Yeroo baay'ee jabdis sin hojjettaa irra caalaa jechuudha hammeenya sin hojjettaa. Namatti sin kaastistu. Atis yaa'in akka namaatti godhatu yookaan immoo akka nama biraan alaatti jireenya keessa dhagaa irratti jechuun walirratti akka katabdan walitti dhufeenyatti namoota faana qabdu maal fakkaata? Hawaasummaa keessatti gammachuudhaan jiraadha. Warra laafus ta'e warra wajjiniin hojjetus ta'e hangaaf tokko namaa wal lolee sin beeku gaaf tokko namaa wal dhabee sin beeku gammachuudhaan kan maraadhe wajjin maraate kan ankoofee wajjin kolfee dhukkubsatee wajjin dhukkubsadheetu manni wal fakkaatee jiraadha. Kan kanarratti rakkoo qabu. Mee gara fuulduraatti akkasitiin hojjettoota kana cimsitanii akkuma filasii kaase keessattuu dubartoota keessaa kanneen ciccimoodha jedhaman tokkos gara fuulduraatti waan guddaa hojjechuuf hammam socho'aa jirtu. Uummanni isinirraa egaa waan ta'eef diraamaas haa ta'u fiilmis haa ta'u maalirra jirtu amma hojiidhaaniti? Amma hojjechaati jirra. BCD wayis hojjechaatiin jira. Akkanattis immoo waliifsis taaneetoo BCD isaa tapha gaggabaaboonidhaan hojjetan BCD iddoo tokkotti hojjetamu. Isas hojjetaatii jirra. Amma yeroo gabaabaa keessatti BCD lama ba'a. Haalalanii keessa jiru hojjechaatii jirra jechuudha. Tokkos fedhiidhuma keenyaan intalleen mastaawota Yesuus jedhan akka jirtu yeroo hunda hawwiti. Argannes dhabnes abdiin kutannu uummata keenyaaf mee waan tokko hojjannee gammachuudhaan yaa agarsiisnu na deeggara abdii sin kutatinaa mee wajjiniin hojjannaa jettee walitti nu sassaabde
haa ta'u jenneetu makaan akka koppiin gurguramu hin beekne akka homaa gatiirraa hin arganne hin beekne garuu ishiis maallaqii kan karaa fuulduraatti guddachuu deemtudha aan hawwii qabdudha yaa hojjennu jennee namoonni murtaa'e waliin gurmoofne isa hojjechaas jirra egaa yoo rabbi jedhee yeroo gabaabaa keessatti innis uummataaf hin dhaqa. Kamaan wal qabatee Abbabeechi waan yaadde galmaan ga'u irratti xiiqii guddaa qabdu ama jalqabnaan duubatti deebi'uun hin jiru dha. Lubbuu koo bada malee lubbuu kootu bada malee hin deebi'u duubatti ni mana jedha. Kanaaf kutannoo kanaan gara fuulduraatti waan baay'ee sirraa hin jechuudha. Amma sammeenyumaan dhufta. Jaaladhee miti mana ammeenya naa kennan warruma na hojjechiisuu fi warruma barreessudha. Malee gara laafetti osoo naa kennan gaariidha. Garuu yoo hojjedhes immoo uummanni keenya yoo bo'es baga boo'icha kan hojii keetii argatte naan jedhu malee namni naa gaddu hin jiru. Tole ammas itti deemna gara yaadota sila ka'anis itti deemna kan bilbilaan bira ga'ee jira. Boo'ichi kun akkamiin immaan kan eessaa fiddaa kan jedhu jira kuubaan kan sila nu gaafate. Dhuguma akka sila kaasne imimmaan sun akkuma jirutti ta'e imimmaan sii bu'u sun imimmaanuma si dhugaatii akkamittiin sii dhufuu danda'a. Isuma dhugaan naa bu'u. Akkamittiin. Wanti siin boochisne hin jiraatin diraamaadhaa jettee akkamittiin sii dhufuu danda'a. Miira maalii keessan naa seentu dhufa? Miiruma nama sana taatee yoo seentee hojjechiisii dhufa. Akkanumatti maati diraamaadha jettee diraamaa yaaddee dammoo jettee boomitii kolfuusi qabuu danda'a. Akkasuma uummata laalteetoo hojjeta taanaan of beekaatii hojjeta taanaan ati karakterii sana keessa hin seenne jechuudha. Of beekaatii waa sana waa biraa laalaa hojjechaa jechuudha garuu nama sana nama sii kenname sana taatee fakkaattee otoo hin ta'in taatee hojjeta taanaan imimmaanii miti imimmaan caaleeyyuu dhufuu danda'a. Miira kee keessa jiraannaan garuu as keessa hin jiru taanaan akkasuma foorjidii hojjeta taanaan dhufuu miti dhaabattee jiru nara laaluu dandeessa garuu fedhii laphee kee keessa jirutu ba'a. Tole Abbabeechi. Itti deebina ammas dhimmoota kanarratti gidduutti immoo sirba tokko naaf feeriiti. Sirba haaloo daawwee. Sirba haaloo daawwee. Tole hordoftoota keenya sirba haaloo daawwee isin biraan keenya. Sana boodas waa'ee hojii Abbabeechi Ajjamaa irratti naasofna. Ammas iddoo jirtanitti itti gaarii isin fayyadu.
Maannoon si boochisu. Yaa'in harmoo seeti moo maal taate seeti kan yaaddoftu? Leensutti. Waan tokko irratti malee akka nagaatu. Anansi yoo akka qabdi. Akkasitti maaf yaa'e? Harri reeta shii bira dhaqxee jechuutii fudhadha. Reeta shii bira deemta taata. Malee wanni akkasitti nama boochisu natti mul'atu. Pasti berfilm dia mana? Nomor tadi. Kakak, itu film itu nama? Orang film sudah masih tak apa. Palerovic hojii keessa kan laallee deemne waa'ee maanii silaasamu asirratti sirriitti mul'ata. Sirriitti keessatti miira namatti uume keessatti hojii fakkeenyummaa qabu keessaa tokko kanadha. Ni walumaa galatti hojiin aartii diraamaa haa ta'u fiilmis walumaa galatti siifii maalii qaba waan ammaa hojjette irraa kaastee siif akkamitti ilaalta hojii kanaati walumaa gala hojii kana. Kanaaf hojiin kun bakka guddaadha. Aartiin alaa iddoo guddaa qaba. Maaliif aadaa koo, seenaa koo, seenaa biyya kiyyaa, aadaa biyya kiyyaa kanan ittiin baru, kanan ittiin baree barsiisu, kanan ittiin guddadhee guddisu waan ta'eef baay'een itti gammada. Kara fuulduraatis immoo kaayyoon koo amman lubbuudhaan jirutti aadaa koo, seenaa koo saba kiyyaaf dabarsuu. Uummanni keenyas immoo isa nuti hidhamaanee hojjannee isaaniif dhiyeessinu dhangaa keenya mi'aawaa kana akka nu daawwatu akka nu jajjabeessu mindaan keenya guddaan uummata keenya. Kanaafuu ammas taanaan akka nu harka dhaabatu uummanni keenya akka nu jajjabeessu waan hojjanne dhangaa dhiyeessinu tokko akka nu daawwatu isaan haamlee nu kennan malee nuti baay'ee haamleen keenya gadi. Bebee dandeettii kana fakkaatu qabdaati warra jiran keessa baay'ee cimtuudha. Silas kaa'aa tureera. Muuxannoo wal harkaa fudhachuu irratti amma warri dargaggoonni reef hojii aartiitti seenan jiru. Isaan faana muuxannoo walii qooduu irratti hammam deemaa jirtu? Isaan faana baay'ee hojjechaatu jirra. Maaliif hojiin keenya inni guddaan nuti umurii guutuun jiraannu nu sibiilaa miti. Kanaafuu dhaloota dhufutti immoo waan gaarii tokko dabarsinee akkuma nuti amma dhamaanee obsa godhannee hojjechaatu jiru kana isaanis otoo obsan kutatin otoo abdii isaanii fixin akkuma keenya kanatti fufanii waan guddaa waan gaarii akka ga'an. Mucaan immoo kan isaanii fooyya'aa dhufeera. Maaliif ammayyaa dhufeera. Yeroo durii baree akkanatti gadi baanee diraamaa hojjechuu miti afaan keenyaan haasa'uu miti. Maqaadhuma keenyaan illee salphanne ture. Maqaa nama meeqa kan maqaa jijjiirate. Nama meeqa amma immoo maqaa Oromoo ta'an jijjiirate jiru. Kun hundi jijjiiramni guddaan mul'ateera. Ammas karaa fuulduraatti immoo kana caala dhaloonni boruu ni caala jabaatee kaayyoo isaa galmaan gahee obsa qabaatee wal guddisuu qaba. Nutis immoo kana isaaniif daddabarsuu qabna. Akkasitti hojjechaa jirtu. Wal keessa wal hojjechaa jirtu. Jara dhumaarratti teekniin keenya walumaa galatti hojjettoota hordoftoota keenya biraa wanti nuti gahaa jirru hojii keessa kana gara fuulduraas akka ta'e silanaa kaasti immoo hojii natti hojjettee uummata biraan geessuus karaa irra akka jiru natti himteetta. Sunis ni eegama. Amma walumaa galannaa ilaaltu diraamaan jiraa fiilmiin jiraa sila naa kaasteetta keessattuu diraamaa akka jaallattu. Diraamaa televezyiinii baay'ee hawwataa ta'e gara fuulduraatti dhiyeessuudhaaf tuutni keessan tuutni yeroo dheeraaf waliin turtanis jirtu kan immoo dhiyoo isinitti makamanis jiru. Diraamaa baay'ee hawwataa ta'e wayii uummata biraan gahuudhaaf qophiin isin qabdan maalidha? Jira ammas waliin gurmoofnee hundi keenya jechuudha. Kan duris tuuti dhangaa duriitii fi kan ammaa haaraanis wal keessa wal maknee waan gaarii tokko uummata keenya dhiyeessuudhaaf qophiirra jirra. Kanaaf immoo jajjabina guddaa duubaan nu barbaachisa. Maaliif iddoon itti shaakalluun jiru, iddoon itti wal shaakalsiisnu hin jiru. Bakka tokkotti nama 3-4 ta'anii sassaabamnee biraaf bataskaana keessatti illee deemnee yoo shaakalle
namoota baay'eetu ija hamaadhaan ilaala. Maaliif akka nama abbaan qabne tokko urfumatti deemnee tokko akkasitti shaakaluun maal hojjetuun jedha ilaalcha biraatiin ilaalu. Kana keessa dabartanis garuu waan gaarii dhiyeessina. Ammas kan biraa dubartummaaf aartiin siif akkamidha? Akkamittiin si milkaa'aa jira? Dubartii taanii hojii aartii keessatti milkaa'uun akkamiin danda'ama? Hin danda'amu. Fedhii qabaannaan hin danda'amu. Wanti duubatti si hambisu hin jiru. Dubartii dhiiran jedhu aartiin sirwayyuu egaa mirga keenya xiqqeen jedhee dubartiin haala gaariitiin dhiira caala hojjechuu dandeessi. Kanaafuu inni dur hacuucanii ati gadi baatu ati goluma taa'ii jechuun hafeera. Hundi keenya walqixa baanee walqixa hojjennee galla. Kanaafuu egaa mirgi keenya hin jiru jettanii sinis akkuma atammaa hojjechaa jirtu warri kaanis cimanii akka ba'aniif yaada kana si kaasee malee kan keemmaa hojiin kee fedhii qabaannaan eenyumtuu hojjechuu danda'a. Wanti guddaan fedhii keessa keeti. gara fuulduraa dhiyaachaa deema hojii keetiin uummata bira geessa. Gidduu gidduutti immoo akkasuma dhufnee haasawuun keenya nuyi waa'ee kanaa irratti waa'ee muuxannoo kee irratti har'aaf garuu waan ulfaana turteef guddaan si galateeffadha. Sagantaa kana irratti waan na affeertaniif guddaan si galateeffadha. Tole hordoftoota keenya qophii anaa dhufuutiin keessummaan keenyadha Testa Abbabach Ajjama. Turtiin ishee kana fakkaata waliigala isinis waan nu bilbiltaniif akkasuma waan nu hordoftaniif guddaa isin galateeffanna. Torban immoo qophii anaa dhufuutiin keessummaa biraatiin deebinee wal agarra. Isinisis turtii gaariin isiniif hawwa nagaan ni ta'a. Galatoomna.